Nageenyi fi jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa biyya keenyattis biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saatiif haa ta'u. Gaamaatiiwwan Waaqayyoo bara kana keessa wanti hin argamne fi wanti hin dhagaamne hin jiru. Namni oolee bule waa baay'ee arga jechaadha. Akkuma beekamu namni umuriinsaa ture yookiin immoo namni umuriinsaa oolee bubbule waa baay'ee arguu danda'a. Akkuma beekamu guyyaadhaa guyyaatti diraamaa namoota irratti yookiin immoo amantaa keessa taa'anii karaa amantaa yookiin immoo amantaa alas taa'anii hojjetan baay'ee nama dinqisiisaa dhufeera jechaadha. Akkuma beekamu hunda dursa Waaqayyoon tajaajila keenyaatiif uffata akkamii akka nuti uffannu barbaada jedhamneetoo gaafatamneeti. Waaqayyoon uffataatiin nama hin madaalu, eenyummaa namaatiin nama hin madaalu. Akkuma beekamu dhiirri maal uffachuu akka qabu, dubarri tokko yookiin immoo dubartiin tokko maal akka uffachuu qabdu seerri jiru heerri jiru taa'ee jira jechaadha. Kana ala garuu Waaqayyoon akkasinaan jedheera. Waaqayyoon akkatti natti dubbateera. Waaqayyoon akkatti natti mul'ateera. Waaqayyoon akkas jechaa jira. Waaqayyoon akkas godhuudhaaf jedhanii mul'ata sobaa yookiin immoo abjuu sobaa warreen abjootanii fi waan waliin fakkaannee fi waan wal fakkaatu namoonni baay'een yommuu isaan walitti fidan argaas jirra, dhaga'aas jirra. Egaa dhugumatti yeroo tokko namni sammuun isaa maaliif itti uumame yookiin immoo namni tokko sammuun isaa hojiin ga'ee sammuu isaa maalidha? Akka yaannuuf hamaa fi gaarii adda baasnee isa gaarii ta'e akka simannu akka fudhannu hamaa isa ta'e immoo akka nuti jibbinuuf akka irraa fagaannuufi. Kana bira darbee garuu namoonni tokko namni otoo sammuu qabu otoo yaaduu danda'u, ija kan qabu argee gaariif hamaa adda baasuu otoo danda'u, inni harka qabu immoo harka kanaan hojjetee waan gaarii bu'aa buufachuu akka otoo danda'u, inni luka qabu immoo luka isaatiin gara gaarii dhaqee waan gaarii ittiin hojjechuu otoo maluuti. Kaayyoof karoora uumameen ala wantoota garaagaraa gaafa inni hojjetu namoota baay'ee argaa jirra. Keessumaatii amma viidiyoo irraa akka ilaaltan kun egaa namni kun caammaa koomeen isaa ol ka'aa ta'e uffata keessaa immoo wandaboo dubaraa yookiin immoo qamisii kan jennu jechaadha. Isa uffadhee tajaajile akkan tajaajilu Waaqayyoon naaf eeyyameera. Dhuguma ni fakkaata wanti kun. Dhugumatti wanti kun gaafa arge taajabbiidhaan wanta nama ajjeesudha. Egaa kanaafanii oolanii yoo bulan umurii yoo lakkoofsisan waa baay'ee arguutu danda'ama yookiin immoo namni umuriin isaa ture waa baay'ee arga kanan jedheef. Egaa Waaqayyoon uffata kanaan naa lallabi, kanaan naaf hin lallabiin. Uffata akkasii uffadhu, uffata kanaan immoo naaf hin uffatiin jedhee Waaqayyoon hin jedhaa jennee gaafa ilaallu Waaqayyo hin jedhu. Dhiirri maal uffachuu qabaa? Beekamaadha. Dubartiin maal uffachuu qabdi? Beekamaadha. Kana bira darbee garuu koomee isaa baay'ee ol ka'a kan ta'e dubartoonni kan uffatan. Uffata immoo qamisii dubartoonni uffatan uffadhee akkan tajaajiluudhaaf Waaqayyo naaf eeyyame. Warri jedhaman kun yaada maalirraati kan ka'ani? Akkamitti yaada foonii fi yaada hafuuraa wal madaalchisu? Maaliifidha nama ta'anii uumamanii namni gaafa gara beelladaa yookiin immoo gara bineensaatti jijjiiramu yaaduu gaafa dhiisu nama bineensa yookiin immoo beelladarraa adda kan isa godhu akka yaaduu fi sammuusaa kana waan gaarii akka ittiin hojjetuuf malee akkuma beelladaa akkuma bineensaa warra seera hin qabne warra heera hin qabne akka ta'uuf miti jechaadha. Kanaaf egaa qophiin taajabbii keenya har'aa kanarraati waa baay'ee akkasiin taajabdan. Addunyaan keenya gara eenyutti deema? Gara eessaatti deemaa jira? Maaltu nu mudachuudhaaf deema? Keessumaatii immoo amantaa da'oo godhatanii amantaa kamiinillee warri bakka hin buune kun, warri amantaa kamillee bakka hin buune kun, garuu warri fakkeessan kun, warri soban kun, mul'ata sobaatiin, abjuu sobaatiin warri uummata burjaajessan amma baay'ee kana dinqisiisu warra kana raawwatu otoo hin ta'in warra isaan hordofudha. Yeroo tokko barataan illee barsiisaadha ol ta'uu danda'a sammuudhaan. Akkamitti barataan barsiisaa gadi ta'a? Barsiisaan barataa isaa gaafa barsiisu beekumsa barsiisaan sun qabu qofaa qabatee akka guddatuuf otoo hin ta'in barataan gaafa baratu barsiisaa olitti shaakalee qo'atee
kan barsiisaan sun hojjete olitti akka hojjetuufidha. Wangeelli maal jedhaa? Warri amane ani kan hojjedhu kan ni hojjetu. Warri amanan ani kan hojjedhu caalaatti hojjetu, Saa'ol hojjetu jedha malee warri amanan ani kan hojjedhu gaditti yookiin immoo isa gadi xinneessanii hojjetu hin jiru. Kanaaf egaa kanarratti meeshin maal jettu? Maaltu isinitti dhaga'ama gaafa kana jettan? Kan akkasii gaggeessaa amantaa yookiin immoo hoggana amantaati jennee akkamiin fudhachuu dandeenya? Kamtu kamiin caala? Inni hordofuus akkamidha? Inni isa duukaa bu'u akkamidha? Inni gaggeessu immoo akkamidha? Barri kun egaa hogganaa fi hogganamaan yookiin immoo inni hordofuu fi duukaa bu'u iyyuu garaagartummaa guddaa wal qaba. Yeroo baay'ee egaa akkuma beekamu nuti warri uummata fuuldura dhaabbannu uummanni homaa hin beeku. Uummanni kun homaa hin baranne yeroo hundumaa amiin amiin jedhee waanuma fudhatuudhaaf waan barbaanne fuunee uummata kanatti fe'uu qabna yoo jenne uummanni kun nu caalaa beekuusaa, uummanni kun nu caalaa barachuusaa, uummanni kun nu ol ta'uusaa beekuu barachuun barbaachisaadha. Keessumaa uummata waan akka homaa hin barannetti, waan akka homaa hin beeknetti goonee akka doofaatti lakkaa'uun kun ofii keenya homaa illee akka nuti hin beeknee fi homaallee akka nu hin baranne kan nu ilaalchisu yookiin immoo kan nutti agarsiisu ta'uusaa asirraatti barachuun hin danda'ama. Egaa akkuma beekamu uffanni nuti tajaajiluu qabnu dhiirri uffata dubaraa uffatee kana tajaajiluu qaba. Dhiirri immoo dubartiin immoo uffata dhiiraa uffattee tajaajiluu qabdi kan jedhu gara fuulduraatti duukaa bu'oonnis gooftaan keenyas hin barsiisne kanaa booda dhufuu qaba. Raajiiwwan sobdoota akkasiirraa of eeggannoo akka goonuu fi uummanni keenya lafa jirutti amantaa qabu qabatee akka dammaquu qabuu fi warreen akkasii kun warreen gowwoomsitoonni akkasii kun dhaabbata amantaa kamillee bakka kan hin buunee fi namoota kamillee bakka kan hin buune ta'uusaa hubattanii egaa barri keenya kun yaa Waaqayyoo nu oolchi jennee bara kadhachuu qabnuu fi Waaqayyoon bara kana keessa ogummaadhaan akka nu dabarsu kadhachuu bara qabnu ta'uusaa beeknee wantoota akkasirraa gowwoomsitoota akkasirraati of eeggachuun barbaachisaadha. Warreen egaa ergaa atattamaa ergaawwan barumsa garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii keenya sabiskiraayibii fi laayikii sheerii gootanii akka nu hordoftan isin beeksisaa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya biyya keenyaaf waan gaarii walii keenyaaf gaariif nagaa Waaqayyoon nuuf haa kennu. Egaa wantoota nama saalfachiisan baay'ee argaa jirra. Bara kana Waaqayyoon egaa akka keessa nu dabarsu bara kana bara gaariitti Waaqayyoon akka nu jijjiiru kadhachuu qabna. Cimnee dhaabachuu qabna. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Egaa baay'ee nama gaddisiisa wantoonni amma argaa jirru fi dhagaa jirru kun Waaqayyoon dhiifama isaatiin nu haa daawwatu. Ergaa keenya dhumaatii Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u.